daawaan godhamus amantii lamaan irratti kan xiyyeeffatu yoo ta'u akka barbaachisummaa isaatti bakka argamuu qabnutti akka ambulaansiitti ni argamna. Jaaffaa namoota gara islaamaatti dhufan kamiifuu bakka jireenyaa kennuu fi hanga murtaa'aa ta'e keessa boqotanii baratanii haala mijeeffatanitti hojii dhuunfaa isaanii barbaadanii akka bahan kan yaadame yoo ta'u nama dhuunfaa kamiifuu qarshii walitti qabuun dhorkaa yoo ta'u akka dhaabbata keenyaatti garuu waan dandeenye dhuunfaan gargaaraa turre ni gargaarra illee. Torbaffaa namoonni mana kana keessa qubachuu danda'an nama bultii hin godhanne kan kophaa jiraatan qofa. Saddeettaffaa gareen shahaadaa namoota gara islaamaatti dhufan yoo namni sun eeyyamamaa ta'e gareetti galchee yookiin nama dhuunfaatti kenninee akka baratu taasisu malee badii namni garee shahaadaas ta'e kan shahaadaa qabate kamuu dalaguuf itti gaafatamummaa kamuu akka hin qabne beekamaadha. Walumaa galatti namoonni dhaabbata garee shahaadaa kana keessaa dalagan hunduu kafaltii tokkoon malee akka tajaajilaa jiranii fi inumaayyuu yoo barbaachisaa ta'e kiisa isaanii keessaa baasanii dhaabbata kanaa fi namoota dhuunfaa rakkatan gargaaraa akkasumas ustaazota ijoollee kana barsiisan namoonni muraasni kiisa isaanii keessaa baasanii kan damooza kafalaa jiran akka jiran beekamaadha. Akkasuma ijoolleen islaamummaatti dhufte baratanii waan baratan irraa immoo ijoollee haaraa dhufan kan nu gargaaran kan jiran ni jiru. Isaan illee galatoomaa jenna. Ibsi keenya guyyaa har'aa gabaabaadhumatti kana fakkaata. Galatoomaa ulfaadhaa waan nu dhaggeeffattaniif garee shahaadaa irraa. الله أكبر الله أكبر تكبير الله أكبر جزاكم الله خيرا الله أكبر جزاكم الله خير الجزاء أستاذ كينيا وقنا قري شهادة كنتان أستاذ كينيا أستاذ فرحان قدانوف قلتهم أجنا أستاذ أول اللي حكما كان والاتقابا إتانا والاتقابا كنتان أستاذ أول قاسم داعي باريزة كينيا حكما كان يونيفرسيتي إسلاما مدينة راتي خريجة كنتان جزاكم الله خيرا حاسوا مي اوفتو غورسا بريدو نوفغوتاني اكما كان ابسا بريدا اللي نوفكنيتاني جزاكم الله خيرا. اما كانت تيان سودان استاذة كينيا استاذ ابو طلحه يوكا مبارك ادم والاتقابا بوردي كانتان جچودا والاتقابا بوردي غري شهاده كانتان استاذ ابو طلحه يوكا مبارك ادمين كرول تجيتي افيرا فليتفضلوا. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سجلنك يا جرمتي مرحبا. جلكبا الرتي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يسمع؟ شيخ انجلاد وفا مرحبا. jalqaba irratti kabajamtoota hooggantoota garee shahadaa akkasuma jaallattootaa fi hordoftoonni garee shahadaa biyya keessaa fi biyya alaa bakka jirtan hundatti nageenya rabbii isinirra haa jiraatu isiniin jechaa akkuma ustaaz Farhaan amma kaasanii ka'anii qabxiilee baay'ee kaasaniiru wanti irra deebinu baay'insaa hin jiru. Walumaa gala garee shahaadaa jechuun garee dacwaati. Garee dacwaa anbiyaa rabbii nabiyyoota rabbii nabiyyallaa aadam irraa qabee hamma dhufee nabi Muhammad gahutti sallallahu alayhi wasallam ummata isaanii itti waamaa turan garee ergama isaanii sana galmaan geessu. Garee ergama isaanii sana hojii manaa godhattee fudhattee socho'aa jirtu. Garee risaalaa rabbii fuutee hawaasaan
bakka hawaasni hin qaqqabne jirutti qaqqabsiistu tahuu ibsa dura taa'aa keenya akka amma dhageessanitti hubataniittu. Kana keessatti duudhaan isheellee yeroo sochootu maa as'alukum alayhi maala akkuma nabiyyoonni yeroo hunda jedhaa oolan gara ummata isaaniitti gaafa dhufan waan tokko qabeenya isin kadhadhu sirraa waa hin barbaadu ergaama rabbii qofa narraa dhaggeeffadhu jedhanii akka nabiyyoonni guutuun isaanii hawaasa isaaniitti gadi bahaa turan badiila tokko malee osoo hawaasarraa ofiif waan barbaadiin raatiba tokko malee yookaan koomishinii jedhamu tokko malee rabbiif jecha qofaanii yeroo isaa aarsaa godhee qabeenya isaa aarsaa godhee beekumsa rabbii isaaf kenne bakka itti hawaasaaf qoodu garee akkasii tahuu beekuutu barbaachisaadha. Namni hin beekne illee yoo jiraate jechuudha. Inni dabalataa garee shahaadaa yeroo jedhamu inni jiyoo wayii akka hin taane ibsa keessattis amma ka'ee ture. Inni jiyoo wayii miti dhaabbata gargaarsaa wayii miti. Dhaabbata miskiinaa fi yatiimaa maali walitti qabee gargaarsa maallaqaa godhuuf osoo hin taane inni jiyoo yoo ta'e iyyuu inni jiyoo ruuxiiti. Kan namni ittiin qallaba ruuxii isaa argatee uumama isaatii wajjin nagaa tahu. Ilmi namaa kun waa lamarraa uumamee jedhan. Waa lamarraa uumame tokkoffaa ruuxiidha. Inni lammaffaa biyyee kanarraa uumame. Qaamni isaa kun maalitti haajomaa? Biyyeerraa uumame waan ta'eef waan biyyee keessaa ba'u soorata biyyee keessaa ba'u nyaatee gaafantini jedhu qaamni isaa kun fayyaa argata. Ruuxi isaa immoo kan isheen tineettu arruuxu jaat min indillaa rabbi biraa dhufte waan ta'eef risaalaa rabbi biraa dhufe waxii rabbi biraa dhufe qallaba ruuxii ka ta'e sana gareen shahaadaa qooda malee gargaarsa wayii tokko miti. Garee inni ji'oo miti jechuu barbaadeen walumaa gala khulaasaa dubbii jechuudha. Kana tahuu beenne gareen shahaadaa garee da'awaa ambiyootaa galmaan gahaa jiru. Kanaafuu akka dhuunfaa kootan maalan keessatti hirmaachuu danda'a ka jedhu. Lammata immoo yoo gaaffiillee wanti isinitti ta'illee jiraate akka carraa dingata gaaffiin nabiyyootatti kahaa ture. Rusuloota rabbiitti kahaa ture. Sassaalixootatti kahaa ture. Gaaffii keessaniif bifa naamusa qabuun ergadhaatii gaaffii gaafadhaa. Waan irraa baruu barbaaddanis bara waan hubachuu barbaaddanis dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Kanarra haasa'u isinitti hin dheeressu. Ani garee shahaadaa jechuun akkuma ustaazni Farhaan amma ibsee kee akka ustaaz walillee bal'inaan kaasanii turan. Kana boodallee ustaazonni keenya warra akka ustaaz Arab akkasuma Abu Mu'aaz ustaaz Hamdii fi namoonni gara biraanillee as keessa jirtan guutuun gana irraa haasa'uudhaaf carraan inshaallah karaa abbaa waltajjiitiin kan isiniif kennamu jedhee tayyaada yoo rabbi fedhe. Waliigala ibsi garee shahaadaa kana fakkaata. Yoo gaaffii wayii yookaan shubahaa wayii isin biratti argame fardis kunoo meedaanis kunoo waan ta'eef as bahaatii gaafadhaa isiniin jechuu barbaanna. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دي فما رب بركات سني أقول أبو طلحة وان وسافر حنجر إنسان رت وان تقوسي سكنوا بربادي جدود عن سنسينه. أبو معاذ اللين أسجلني عندما كيسن أستاذ حمدي وفاق نموني برالين نموني جالك نجرتن لي دي فما وجين وسو نموني وننجدين نموتا غافل وسون كنني بدورا أبو معاذ اللي وان دبلني أستاذ حمدي اللي أستاذ ربي اللي وجراتي تدبلا وانا ما وسافر حنجر إنسان بفقوا بعد أن سني ونجد شو برباديت توقف هذا نتي أكغري شهادات مالي بدابني كنجرو ولما قالت واني بروبوزال غري شهادة جل جرو مقارنة الأديان والرد على الشبهات والعمل الاجتماعي كانوا أمنتا والبرك أمني دبتشو في شبهة غرغر إسلام ما تدفتو قرآن ناقوتشو دان كرا غرغراتين ديبسول كون أمو وانا حواسم مادا كنجدو أمو سني هجي حواسم مادا كتول أولتم مادا كنجدو نموت إسلام ما تريفو دفاني نموت سن كيسمي سورتين أرقامنا أكنا جيشون نما شهادة قبل جليتين دو في يرو كميتو
yeroo kamittu nama shahaadaa qabadhe jedhee ittiin dhufe bifa kamiin waa dhufuutiin nuti shahaadaa ni qabsiifnaani. Erga sani ammoo bakka inni itti baratu goonee fi akka inni baratu gochuudha. Akkuma Ustaz Farhaan jedhan kana keessatti gareen shahaadaa miseensi garee shahaadaa tokkoon isaatu kamindaadhaan socho'u hin jiru. Ammas ammoo ka qarshiidhaan socho'u ka waanuma kamiyyuu faayidaa jiru duniyaatiin ka socho'u tokko hin jiru. Hundumti nama asirra jirtan Abu Mu'aaz maskii qabatee kun akkanatti mana yaalaa keessa taa'ee da'awaa godha. Abu Talhaan illeen olii gad fiigaatumaan anillee olii gad fiigaa ka mannaani hujii guyyaadhaa hojjetaa hujii humnaa hojjetaatiin ka hojjetullee akkasumatti da'awaa warra godhu. Gaafum dura lafaa kaanu akka kana. Yeroo hedduu dubbanna namoota nun beekneef yoo taate malee nama kombortaa uffateetiin dhufu kamuu hin qeeballe takka qeebaluudhaaf illee hin ta'e. Nama imaamaa uffatee ana sheeka naan jedhaa ustaaz naan jedhaa siyaasa garee shahaadaa keessatti hin jiru takka. Ustaaz naan jedhaa jedhee nama dhufe nama faayidaa barbaadu takka qeeballeen beeknu qeebaluuf illee hin ta'e. Nama rabbiif jecha dhufe nama islaamummaa qabadha jedheetiin dhufe nama daawaa godha jedheetiin dhufe gaaddisa kana jalatti yeroo kamittu dhufeetiin daawaa gochuu danda'a. Kun gaaddisa waliigala islaamaati akka dargaggeessi muslimaa daawaa irratti waliigalteedhaan socho'uudhaaf waan hojjetamedha waan biraati miti. Ammoo Ustaz Farhaan waa'ee itti gaafatummaa dubbatanii turanii itti gaafatummaadha wajji wal qabateet islaam nuti akka garee shahaadaatti namoota nuti islaamummaa qabsiifne garaa keenyaan islaamummaa qabate kamiifuu bakka qubsuma isaa yoo inni rakkatee jiraate yoo inni kan dhugumaan rakkatee jiraatu taate yeroo kamittuu akka yoo biyya keessa jiraate akka wanna jennu ka biyya keessa hin jirre ammoo ka of danda'eeti waa hojjetatu hojii isaa irratti hirkadhu jenna. Garuu takka baatee jennee birri takka kennuudhaaf qophiilleen turre siin durallee fuuldurattillee qophiidhaa miti. Takka nama tokkoof kootu qabadhu jennee birri kenninee beeku eeganii dhufeellee birri takka kennineef hin beeku. Hin qabnulleedha waan ta'eef. Kunuunti akkana daddaalacha kanniini warra qansidhaa hojjetu warra qarshii ofii isaatiiyyuu hojjetaa hin qabnullee waan ta'eef jecha nuti qarshii illee kenninee beeknu qarshii kennuufillee osoo qabaannillee kennuudhaaf hin deemu. Tawaam nuti namni qarshii garee shahaadaa kennitee jedhu ragaa wajjin yoo as ba'e nuti ni qixaatamnaaf. Garee shahaadaa sa islaamummaatti kootuuf malee namoota dhufe nama islaamummaa qabadha jedheetiin dhufe kootuu qabadhu jennee hin qabsiifna. Erga sanii gara gareedhaa yookaan markazatti achi dabarsinaa. Garuu namoota nu biratti islaamummaan qabatiin namoota islaamummaa isinii galtee namoota nu biratti islaamummaan qabatii yookaan shahaadaan qabatin ammoo isa san akkuma nama muslimaa tokkotti ilaallamti. Nama muslimaa tokko nuti hin jabeessina. Durriyyee feete ta'eeti gaafa haala toltee nu bira dhufte deebuu barbaade jetti nama kamuu hin jabeessina. Ati gee mallee taphadhu maalillee godhi kan achi godhi nama muslimaa tokko akka inni gara rabbii deebi'u akka irra caalatti akka gara rabbiidhaa deebi'u irratti ni hojjenna. Kanaan ala gaheen keenya nama tokko beekamtii kennuuf nama tokko namni nuti qarshii tokko kennineef hin jiru nama shahaadaa qabadhu jennee. Namni tokko kan nuti eeganii shahaadaa qabateef birri takka kennineef hin jiru. Namni tokko kan nuti beekamtii kennineef illee hin jiru. Gareen shahaadaa nama shahaadaa qabsiiftee kan beekamtii kennineef tokkodhaa hin jiru. Isinii galaa miti isaa namoonni gara biraatitti shahaadaa qabatanii eegasanii beekamtii horatanii gara biraatiin deemannu waan itti gaafatummaa keenya jala jiruudhaa miti. Alhamdulillah karaa keenyaan walillaahi alhamdu wal minna uf jajuudhaa fi miti namoonni kumaatamaan raajota hunda paasteroota faarfattoota hedduu islaamummaa qabsiifnee jirra. Isinuu warri nu hordofu sirriitti beeka. Gaafa shahaadaa qabsiifnu hunduma isaadhaa garee keessatti makna. Osoo inni kafaree namni isa beeku hin jiru ergasanii la waan ta'e nu malee namni isa beeku hin jiru. Takka shahaadaa qabsiifnee ergasanii beekamtii kenneef kan jiru sun hin jiru isin jechuudhaaf. Amma wanni jidduu kana deddeemu wajji wal qabatee akka sirriitti ifeessiniif galuudhaaf. Isin galaa miti isaa. Garuu namoota gara biraatti islaamummaa qabatanii dhufan nuti nama kana jajjabeessaa inuma jenna. Saniin ala itti gaafatummaa gara bitaatiin illee gara mirgaatiin illee hin qabnu isin jechuudha. Kan biraa waa'ee ijaarmaa keessatti gareen shahaadaa gaafuma ijaaramu waan lama irratti wanni gurguddaan inni ijaarre jennee kaan. Tokko nama kombortaa uffatee na kabajaa ustaaza naan jedha sheeka naan jedha jedhuu ni miti. Ijoollee qaxalee ijoollee xixiqqoo ijoollee qaqalloo beekumsa qabdu saniin ni dalaga jettee as baatu achi baafnee akkasiin daawaa gootu gochuudha. Fuulduratti illee akkasuma. Nu hundi keenya nama wal beeku miti wallahi namni kunniin keessa namni as jiru kun tokko isaadha. Namni koota as baha jedhee wal baase tokko illee hin jiru. Anaaf Abu Talhaan kun hiriyyaan.
garuu guyyaa tokko jetti bilbila kootu garee kanarra ka jedheen jiru saatiif fedha ofiitiin haa dhufu jedheetu birraa dhise namoonni kun guutuun isaatu namoota karaa da'awaa irratti wal gahe malee nama duraan wal beekuudhaa miti akkasii fedha ofiitiin nama dhiibbatee dhufu akka inni da'awaatti galuuf haala mijjeessuufi qofa kanuma lammaffaa akkaataan takwiin al-heekalii kan jedhanii akkaataa ijaarmaa garee shahaadaa keessatti akka gandii keessan seenneef akka gandummaan keessan seenneef jecha naannoo Oromiyaa guutuu keessa namoonni as jiran Wallaggarraa, Jimmarraa, Iluu Abbaaboor, Arsiirraa, Baalirraa akkasumallee ammoo Shawaarraa gara gandoota sinigaltee silaa namni waliin qoqqoodu akka qoqqoodaminsi keessan seenneef akka garee shahaadaa kana himannaan tokko irraan argamne karaa cufuudhaaf warra gandaatti karaa cufuudhaaf karaa kanaan dhufne jechuudha. Tallee xumur. Sadaffaadha kan biraadha ammoo seerummaa qabaachuudha. Seera qabaachuudhaaf ammoo alhamdulillahi rabbil aalamiin gareen shahaadaa akkana ta'uun qabu akka ijoolleen jettee dudubbattuu laame. Gareen shahaadaa kan hoogganu majlisa Itoophiyaati malee garee shahaadaa kan hoogganu waan gaafii sirraa fuuna dhugaadha. Garuu kan hoogganu siidhe miti. Lakki gareen shahaadaa baduu qaba. Lakki ol ka'uu qaba. Indi wannaati miti. Gareen shahaadaa gaafa nuti eebbifnu bar namoota gurguddatu dhufeetiin jabaadhaa jedheetiin bar bu'uura isaadhaa gadi dhaabe. Waan majlisa federaalaa irraa ayyama qabu. Waan majlisni hoogganu. Waan mootummaan biiroon nageenyaadha eenyu kana ministeerri nageenyaadhaa hoogganu tokko lafuma akaatee TikTok irra teessee yookaan Facebook irra teessee lakkii haa akkas in jedhama isaa akkam sammuu namaa keessan dhufa kun wal diigaa kun nami waan biiroo waan ministeerri nageenyaa beeku waan ministeerri nageenyaa hoogganu waan majlisni federaalaa hoogganu waan majlisni oromiyaadhaa hoogganu waan gaafa shagarii shahaadaa dhaabnu bar yoo isin argine malee muftii Itoophiyaatti dhufeetiin Dr. Jeelaan Kadiirtu dhufaniitiin bar jabaadhaa jedhanii fuuldura dhaabbatan akka beekumsaan deemnu jabaadhaa jedhaniiti dhufanii eebbisiisanii gareen shahaadaa akkasanitti jalqabde jechuudha. Atammoo TikTok irra yookaan Facebook irra teesseeti akkamitti wanna jette gaafii kan keessirraa qeeballaa garuu ammoo gareen shahaadaa akkas ta'uu qaba lakki akkana ta'uu qaba hin qeeqna akkas wanna akkasiidhaan jiru kun waan ati gochuu fi waan ati wanna jechuu waan akkasiidhaa osoo hin taane waan seera qabeessa karaa seera qabaataatiin karaa hordofamuun itti gaafatamummaa baatee deemuu jechuudha. Kun gara seeraatiin. Kan biraadha ammoo waa'ee ijoolleen as jiran ijoolleen asirratti hojjetan qarshii nyaatan hin qaban yookaan ammoo damooza hin qaban kan jedhan. Damooza qabaachuu miti yaa jamaa mee waa isin sarpiraayizii kana isin godhuun mee sarpiraayizii hin ta'in agaruu. Damooza nyaachuudhaa miti namni as jiru kun namni shabakaan isaa bitamu hin jiru takka lammaffaadha namni as jiru kun kiisa ofii keessaa baaseeti ijoolleen dur asin jirtu malee ijoollee isinitti masila maqaa isaaniillee himuu hin danda'a ijoolleen garee shahaadaa kiisa ofii keessaa birrii baasaniiti akka namoonni biyya keessa jiran akka ijoollee islaamummaatti dhufan akka barsiisaniif ofii kafalaa turan kiisa ofii keessaa baasanii. Gaafa damooza kennuudhaa miti gaafa manni kun bitamu gaafa mana kana bituudhaaf deemnu namni sadarkaa qofaa irratti birrii kennuudhaan sadarkaa tokkoffaa irratti deemaa ture eenyudha? Eenyudha yaadattanii mee? Namni kenni jenneeri sadarkaa tokkoffaa irratti deemu jiru fuuldura deeme namni kenne jechuudha. Nama na jala jiru kan. Asii keeyti dikeetta muradhuuti Itoophiyaa deemiti sirreessi gaafa jennuun itti gaafatamummaa fudhateeti gaafa san deemee qarshii ofiidhaa baasee namni wanne jedhu isaaf farhaan. Mindaa nyaachuudhaa miti qarshii ofii baasee kumaatamaan 100 nuuf kenne gaafa san 100 foyi nuuf kenne isaaf farhaan. Eega san isan irratti itti daballee isaaf farhaan dikeetta muradhuuti deemi jennaan yeroo akkanaati ka'ee deemee biyya san keessatti waa hojjete. Ustaad Arabillee waa hedduu hojjechaa turan Abu Mu'aaz waa hedduu hojjechaa turan namoonni as jiran guutuun yoo hiyyeessaa akka keenyaa kana fa'aa taate malee isin galtee walii galatti wanni isin jechuu barbaadee fi wannaan kuni ani amma jajuufillee miti wallatan ani waan isaanii dubbachuudhaaf himte laakiin akka isin hubattaniif gareen shahaadaadha namoonni as jala jiran namoonni kaardii takka bittanii fi isin taabtaa biyyuu silaa isinirraa duroomuu barbaada namni wanna godhe waan kiisa ofiitii baasee namoonni kun kennan malee rabbiif jecha dalagna jedhee namoota azbahan malee namoota faayidaa barbaachaaf jecha azbaanidhaan kana jala murtanii beekuu barbaachisaa jechuudha. Kan biraa ammoo waa'ee irra deebi'ee waa'ee wannaatiin ka dubbachuu barbaade waa'ee ijoollee islaamummaatti dhufan barsiisuuti wal qabatee takkaa ganneen beeknu nama islaamummaatti dhufe nu biratti. Garuu akkuma dura isiniin jedhe nama nu biratti shahaadaan qabatiin
dirqama irraa hin qabnu nuti. Ammas nuufillee hoogganamuu hin danda'u. Yeroo hedduu namoonni nu wakkasan abdii raggaasaadha rabbiin isaa fayyisu sabaatallee isaa kennu obboleessa keenya muslimaati. Garaa nu nyaata. Rabbiin isaa fayyisu waa'ee isaa maqaa dheelii dubbachuun barbaanne obboleessa keenya. Abdii raggaasaadha maaliif isin akkanan godhina maaf akkanan godhina jedha. Abdii raggaasaa nuti miti kan hoogganu yookaan nuyi miti ajaja kan ajajuu danda'u. Abdii raggaasaadha asitti illee miti kan inni shahaadaa qabate biyya keessatti shahaadaa qabate namoota biyya keessa jiran gurguddaadha kan isin beektantu shahaadaa qabsiise. Nuti ammoo asitti miskiinni rabbiidha ka da'awaa godhu asii gara biyyaatitti maaf akkas gochuu qabda namni nuti jala deemnee nama shahaadaa qabate nama bakka hunda shahaadaa qabate hoogganuu dandeenya moo nuti. Hoogganuu hin dandeenyu ajajuullee hin dandeenyu garuu akka obboleessa keenya muslimaatti nasihaa dhaamuu wama jiru. Isa sana ammoo nasihaa dhaamnee fi jirra ammallee fuulduratti illee. Garuu ammoo nuti nama shahaadaa qabate hunduma asii kaanee biyyatti illee hoogganuu nama jala buunee hoogganuu hin dandeenyu. Abdii raggaasaadha nu biratti osoo hin taane biyya keessatti namoonni yaamamee miidiyaa fuulduratti shahaadaa qabate. Isinii galtee kanaafuu gaafa inni shahaadaa qabatu san xayyiba haa qabatu rakkoodhaa miti alhamdulillah jenne. Egaa sani obboleessa keenya muslimaatti haja beefamu jenne waan inni dogongoramoo itti maatumaan deemaa turre. Erga sani illee wani rakkoodhaa irra gahe akka nama muslimaa tokkootti akka dhaabbata tokkootti qarqaarreen. Saniin ala ammoo nuti itti gaafatamummaa nama hundaadhaan qabnu. Baarakallahu fiikum. Nama nu biratti shahaadaa qabate ammoo addisuus dabalatee akkasuma addisuun illee asitti miti. Abdii raggaasaas asii miti asitti hin qabanne addisuun raggaasaa illee asitti hin qabanne. Allah yubaarik fiikum hubadhaa. Isin galtee akka kanaadha. Nuti nama bakka hunda jirutti itti gaafatamummaa fudhachuu hin dandeenye jabeessina. Nama islaamatti dhufe gara kamiinuu haa dhufuuti nu biratti shahaadaa qabachuu qabaan jennu bakka kamittuu jabaachuu qaba. Rabbiin isa haa fayyisu ammas ammoo isaa jabeessu sabaata isaa kennu kan isiniin jechuudhaaf waan ittiin waqqafamnuuf isa isinii kaaseen jaaladhee miti waan ittiin waqqafamnuuf isiniif dubbadhe Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isiniif isaa fayyisu isallee haa jabeessu fayyaa isaa guutuu rabbi isaa haa deebisu. Akkasaniidha waliigalatti isa kana kan dubbachuu barbaade kan dabaluu barbaade suma kana waa Ustaaz Farhaan jedhansa waan tokko waan jechuu barbaadeeti. Allah yubaarik fiikum. Tamam. Baarakallahu fiikum fadhaa galatooma gaatuun darbeen egaa jettaniiti qeeqa namoonni kaasan keessaa garee shahaadaatu jara kana nutti fida waan jedhamu tokko argeen ture akka dhaga'us ta'een ture gareen shahaadaa ummata diinii keessan balleessuuf jedhu gaachana ta'ee dhaabbata malee ba'adallah ummata isinitti hin taane.